Ashamar kafuunee kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa baga guyyaa gootota Oromoo geessan siniin jecha oduu har'aaf qabannee dhihaanne sinitti muunqasifaana turwaane jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin qeerroon bilisummaa Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan guyyaa gootota Oromoo eebila 15 ganna 37 faala'aa ta'een kabajanii jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun eebila 15 bara 2022 Oromiyaa guutuu keessatti qabsaa'onni Oromoo akkasumas uummanni Oromoo bal'aan guyyaa gootota Oromoo haala adda ta'een kabajanii jiru. Oduu keenya gama biraatiin waraanni faashistii Abiy Ahmad ilmaan Oromoo haala suukanneessaa ta'een ajjeesuun cimee itti fufee jira. Bal'ina isaa Umar Saba waan qindeeffate qaba. Waraanni biltiginnaa haala suukanneessaa ta'een uummata nagaa ajjeesuu cimee itti fufee jira. Waraanni faashistii Abiy Ahmed ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaaf yakkee haala suukanneessaa ta'een ajjeesee gatuu cimee itti fufee jiraachuun dhagahame. Mootummaan biltiginnaa kufaatii irra jiru kun godinaalee Oromiyaa mara keessatti waraana isaa hidhannoo guutuun gadhiisuun uummata Oromoo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwachiisaa jiraachuu irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Shawaa kaabaa aanaa warra jaarsoo ganda noonnuu bakka Giixoo jedhamutti waraanni ergamtuu biltiginnaa namoota 4 haala suukanneessaa ta'een albeen qalanii daandii gubbatti gatanii jiraachuu maddeen keenya himanii jiru. Namoonni waraana shiftaa Abiyyi Ahmed kanaan ajjeefaman 1 Booggalaa Abarruu, 2 Urgaa'aa Badhaasaa, 3 Booggalaa Lammii, 4 Milkaayiluu Badhaasaa kan jedhamanidha. Namoonni kunneen badii qabaatanii osoo hin taane Oromoo ta'uu isaanii qofaaf ajjeefaman jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Shiftaan maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin godinaalee Oromiyaa hunda keessa socho'u ilmaan Oromoo bakka ga'e hundatti haala suukanneessaa ta'een ajjeesaa jiraachuun beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa waraana biltiginnaa haleelaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa waraana biltiginnaa haleelaa jiraachuun dhagahame. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa waraana ergamtuu biltiginnaa haleeluun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Abdiif gaachanni uummata Oromoo WBO zoonii kibbaa Cibran Maddaal Buudaa waraana faashistii Abiy Ahmed haleeluun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessuun meeshaalee garaagaraa irraa hiikachuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun eebila 15 bara 2022 godina Gujii lixaa aanaa Birbirsa Kojawwaa jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa Cibran Maddaal Buudaa mooraa waraana tiksituu impaayera Itoophiyaa cabsee itti seenuun battalumatti 12 yoo ajjeesu 9 madoo ulfaataan adabee jiraachuu jajjabeen Cibran Maddaal Buudaa beeksisee jira. Haaluma kanaan nama maqaan isaa Godaanaa Gannaalee Duubee jedhamu hidhannoo isaa guutuu waliin harka jajjabee seenee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n hawaaru Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni walaboomti. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO imaanaa gootota wareegamtoota galmaan ni geenya jedhe. Bal'ina isaa Sayyidawwee waan qindeeffate qaba. Imaanaa gootota wareegamtoota bakkaan ni geenya. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO goototi wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof amanamoo ta'an imaanaa abbootii irraa dhaalanii fi dirqama isaanii raawwatanii darban. Imaanaa sabni itti kenne galmaan ga'uuf hojjechaa wareega lubbuu baasan. Kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoof waardiyyaa dhaabbatanii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf gootummaan falmachaa kuffisanii kufan. Waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessa turee fi jiru qaama wareegama qaalii baasaa turee fi jirudha. Seenaa dirree bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa keessatti ammoo bara 1978 walakkeessaarraa haga dhuma bara 1979tti lola hamaa keessa turan. Mootummaan Dargiis waraana bilisummaa Oromoo dirree bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatee dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne gaggeessee yeroo kanatti WBO'n bahaa fi kibba bahaa qunnamtii irraa adda citee ni facaa jedhamee yaadamus
wareegama qaalii baasuun lola kana ofirraa deebisanii diinarra aanan qabsoo haqaa yoomuu akka injifatus hojiidhaan mirkaneessan. Haaluma wal fakkaatuun hooggantoonni Oromummaa isaaniif dursa kennanii amantiin gargar hin baanu jechuun Ebla 15 bakka Shinniigaa jedhamutti irbuu isaanii eeganii wareega qaalii baasan. Kanaafuu seenaa keessatti faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun yaadatamu tokkummaan uummata Oromoo amantii kutaa gandaa fi gosaan kan adda hin baane ta'uu gootonni Oromoo dhiiga isaaniitiin katabanii darban. ABO'nis sababa kana irraa ka'uudhaan Ebla 15 guyyaa gootota Oromoo jedhee moggaasee guyyaan kun guyyaa dambooba, guyyaa jabinaa, guyyaa injifannoo fi hamileedhaan itti guutamnu ta'ee yaadatama. Har'as diinni saba Oromoo bu'uura tokkummaa keenyaa kan ta'e Oromummaan diigamuuf duula wal irraa hin cinne waboo irratti labsee bobba'ee jira. Shira waboo irratti xaxuun diiguuf dhama. Sabboontoota Oromoo fi uummata Oromoo ajjeesuuf sodaachisee jilbeenfachiisuuf abbaal. Oromiyaa kibbaa kaabaa lixa giddu galeessa kibba bahaa fi bahaa keessatti ilmaan Oromoo manaa fi qabeenya Oromoo mancaasaa jira. Qunnamtii intarneetaa fi bilbila uummata irraa kutee odeeffannoo addunyaa irraa adda baasuun duula sanyii duguuggaa gaggeessaa jira. Galata guddina saba keenyaa fi jabina waboof haa ta'uuti. Akeeki diina galmaan ga'uu hin dandeenye. Gootonni waboo kaayyoo abbootii isaanii irraa dhaalan tiksanii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa jiru. Diina ari'anii adabaa jiru. Diinni mirgaan Oromoo qabsoo isaatiin argatee of duuba deebisuuf boolla fageessee qotus gootichi waraana bilisummaa Oromoon lola ofirraa ittisaa fudhateen fashalsiisuu fi wareegama qaalii itti baasuun waraana weerartuu boolla ofii qotanitti gatuun injifannoo galmeessaa qabsoo saba kanaaf wabii fi gaachana ta'uu ifatti mul'isaa jiru. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo wareega lubbuu qaamaa qalbii fi qabeenya itti baasaa gaaffii bu'uuraa Oromoon qabu deebisuuf falma hadhooftutti jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo imaanaa gootonni wareegamtoonni Oromoo nutti kennan bakkaan ga'uuf waadaa keenya haaromsinee tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhachaa jirru itti fufna. Lammaffaa irratti qarree fi qeerroon Oromoo akeeka gootota keenyaa bakkaan ga'uuf fincila uummanni keenya gaggeessu finiinsuu irratti qooda keessan akka baattan waamicha goona. Bakkaa bakkatti karaa cufuun weerartuu danqaa jirtaniif kabaja qabna. Sadaffaa irratti Oromoon marti faana gootowwan Oromoo kumaatamaan wareegaman hordofuun bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa galmaan ga'uuf akka waadaa keessan haaromfattan dhaamna. Afuraffaa irratti ilmaan nafxanyaa fi ergamtoonni isaanii mirgoota uummanni Oromoo wareegama qeerroo fi qarreen argatan butachuu fi of deebisuuf ifaajaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo mirgaa fi lafa wareegamaan arganne kana akka jabeessinee tikfannu gadi jabeessinee dhaammanna. Shanaffaa irratti falma hadhaawaa waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru humneessuuf gumaacha keessan dachaan dabaluun akka nu cinaa dhaabbattan waamicha dhiyeessina. Ja'affaa irratti hawaasni idil addunyaas lola ilmaan nafxanyaa uummata Oromoo irratti labsan waliin wal qabatee uummata qe'ee isaa irraa buqqa'ee fi qabeenyi isaa mancee cinaa akka dhaabbattan iyyanna. Torbaffaa irratti ilmaan Oromoo marti Ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kabaja olaanaan akka yaadattan ooltan dhaammanna. Saddeetaffaa irratti gaaffii Oromoo isa bu'uuraa kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa xumuratti gochuuf akka harkaan wal qabannee sochoonu ajajaan olaanaa ABO dhaama. Imaanaan gootota wareegamtoota bakkaan ni geenya. Injifannoon uummata Oromoof Ebla 14 bara 2022 ajajaa olaanaa ABO irraa. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiileen madda nageenyaa fan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.